لا تنسوا تحطوا لايك تشتركوا بالقناة. بعد ألف خير باي. لا تنسوا تحطوا لايك مليون مشترك ايه سبسكرايب مليون قولون الرابطين لايك سبسكرايب قولون الرابطين عشان ينجح أجرا يشولا كذي ولكن أمو جرين بيرماتو اللي كاسون غين أريد نمت يابتي إنه رلوم ستي نمت جاب ستي kanaan kan ka'e yaada dhabuurraallee kan ka'e waan san godhuu dandeenya jechuu barbaadeeti jechuudha. Biqiltootaa fi hordoftoota kiyyaaf warroonni agartanii nu barbaadaa turtan, nu iyyafataa turtan akkasuma jechuudha biyya biraa irraa biyya faffagoo irraa jechuudha warroonni bilbiltanii maal taatanii dhabamtanii nageenya qabdanii fayyaan keessanii jettanii agartanii sabbaddanii jettanii warri nu barbaadaa turtan hundi keessaniyyuu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuu barbaada. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبيرون تطافي هردفتو تكينا أكم يرتو نجين ربي بكم سنجرتني تيزن ها كركبو إذن جنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجا في جدة. كبيرون تطافي هردفتو تكيا ديفا مقدا نراتا إذن جتشاي شودا وان سن راتورة في روح دو إذن راتورة تنجرقا أكم بيتنجا حالي جيرين بينما تقول نمان كتاتو. Senirraa kan ka'e waa hedduutu nutti jira jechuudha. Sanumaa fi isinirraa turre jechuudha. Akkuma beektan gaa warri nu iyyafataa turtanis sumaan hin jirraa nageenyumaaf bannee namni yoo nageenyi kun jiraate gaa akkuma beektan ni badaa yoo nageenyi jiraate ni dhabama. Namni ka hafuura walii dhaga'uu danda'u yoo rakkoon jiraate qofaa yookaan ammoo yoo dhukkubsate yookaan ammoo yoo du'e waan akkasittu namni sun akkana ta'e waan jedhu oduun ni dhagaamti. Namni nagaa qabu ammoo namni fayyaa qabu namni nagaa qabu hafuurri isaa ni dhabama jechuudha cal jedha. Akkuma beektan gara waggaa tokko oliif isinirraa turreetiin jirra. Wanni isinirraa turreef illee haaluma jireenya tokko tokko irraa kan ka'e jechuudha. Miidiyaa irraa fagaanne. Saniif miidiyaa irraa fagaachuun keenya ammoo nageenyumaa fi nageenya qabaachumarraa kan ka'e miidiyaa irraa fagaanne. Amma ammoo akkuma isin argitan deebinee dhufneetiin jirra jechuudha. Har'a anaaf rodowaantu isin bira dhufe yeroo hedduu akkuma isin beektan anaaf isatu dhufe viidiyoo waraaba. Kanaan waliin viidiyoo lammaffaa waraabu ture jechuudha. Kanaaf amma ammoo waan gaggaarii akkuma isin beektan waan duraanii sanii miti inshaallah haala jijjiiramaatiin jechuudha. Hundi keenya iyyuu nama guddaa taatee jirra amma. Akkuma beektan mashaakila duraan godhaa turree fi wantoota duraan nuti gurguraa turre hunda yoo of duuba deebinee kakaafu taate dhugaa dubbachuudhaaf waan baay'ee nama jibbisiisu waan fokkisaaraa jechuudha. Waan aadaa fi safuu Oromoo cabsu jechuudha. Haa ta'u jireenya addunyaa tana keessatti jechuudha wantoonni garaagaraa hedduun nama mudata. Wanti nama mudatu sunillee jechuudha. Akkuma beektan jireenyuma baqaa kanarraa kan ka'e lammaffaa ammoo haala jiru biyya namaa jireenyi biyya namaa keessa jiru irraa kan ka'e jechuudha. Waan akkasiisan obsuu dhabuu irraa jechuudha. Obsinee dabarsuu dadhabuu irraa kan ka'e waan san hunda raawwataa turre walgodhaa turre jechuudha. Akkuma beektan yoo xiqqaatee yeroo 3 fi 4 illee waan fokkisaa waan akkasiisan dalagaa ture jechuudha. Haa ta'u garuu ammoo wanti waan san godhaa turreef illee tokkoffaa akkuma beektan ijoollummaan illee nama godhuu dandeetti. Akka ammaarii dayaafnee akkanatti kun mutawwaa taane kana isinitti fakkaatini keessi ammoo akkuma rabbi fedhe. Walaakin ammoo jireenyi biyya namaa tunillee kaasoo gahin areeda namatti yaaftee nama dulloomsitii nama caccabsitii. Kanaan kan ka'e yaada dhabuurraallee kan ka'e waan san godhuu dandeenya jechuu barbaadeeti jechuudha. Biqiltootaa fi hordoftoota kiyya. Amma ammoo adeemsuma bubbulaa deemnuun tutturaa deemnuun jireenyuma adeemsuma keessa jechuudha. Wanni kun hundi gaafii akka mataa kiyyaatitti jechuudha. Manumaayyuu gaafii natti ta'aa dhufte jechuudha. Maalirraa akkas godhuu danda'e maalirraa akkas ta'uu danda'e dhiiroo laalummaa kiyyamoo ijoollummaadha moo quufamoo maali kan jedhu anumaayyuu gaafii ta'uu natti ta'aa ture jechuudha. Akkuma beektan waan saniif amma ammoo jechuudha sun hunduu galee nama guddaa ta'aa dhufnee yaada godhachaa dhufnee bilchaachaa dhufnee waggaa tokkoof ammoo miidiyaa irraa turree jechuudha. Miidiyaa irraa turree waggaa tokkoo fi
wanni agartanii miidiyaa kanarraa turre jechuudha. Jajjabaachuuf jechuudha. Cimuu fi sammuu bilchaachuu fi yaadaan fagaachuu fi yoo miidiyaa irratti ka deebinu taate jechuudha waan tokko waa wara galee jira jechuudha ofii kiyyaa. Yoo miidiyaa kana irratti kan deebi'u ta'e jechuudha miidiyaa kana waan gaarii yookaan immoo waan barsiisaa ta'e yookaan immoo waan bashannansiisaa ta'e yoo qabadhee dhufeen ala waan biraatiin miidiyaa irratti gadi hin baanu waan jedhu jechuudha. Egaan umar duraan walitti deebine jechuudha waadaa walii seenne jechuudha waan hin taaneen miidiyaa irratti gadi hin baanu yoo wanni fedhe dhufes miidiyaa man alatti waan jiru hunda xumurra yookaan ammoo akkana walgoonee akkas walgoonee fi maasii taanaa ta'uu barbaanne osoo hin ta'in waan kana dhiisuu barbaanne kanas gabaabumatti waan namni irraa baratu waan dhaloonni kun nu duubaallee jechuudha ijoolleen keenyas ijoolleen keessanis namoonni miidiyaa ilaalan jechuudha amma booda irraa barachuu danda'an yoo ta'een ana jechuudha miidiyaa irratti asin dachaan miidiyaa irratti hin deemnu waan jedhu waadaa walii seenne jechuudha akkasuma jechuudha kabajamtoota fi hordoftoota kiyyaa waggaa tokkoof miidiyaa irraa dhabamnee turre jechuudha. Maaliif yoo waan akkasii hin ta'in ala jechuudha miidiyaa irratti waan hin deemnu waan jedhu waan waadaa seenneef amma immoo waadaa san qabannee jechuudha akkuma beektan kaa waan adda addaa waan bashannansiisaa waan barsiisaa fi waan gartee ittiin nama bohaarsuu danda'u bareeda waan gaggaarii qabanneetiin dhufaa jirra jechuudha kabajamtoota fi hordoftoota kiyyaa. Kanaaf warroonni agartanii nu barbaadaa turtan nu iyyaafataa turtan akkasuma jechuudha biyya biraa irraa biyya fagoo irraa jechuudha warroonni bilbiltanii maal taatanii dhabamtanii nageenya qabdanii fayyaan keessanii jettanii agartanii sabbaddanii jettanii warri nu barbaadaa turtan hundi keessaniyyuu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuu barbaada. Akkasuma gaa warroonni agartanii viidiyoo ammaan duraan dalagame san irratti jalatti komantii nu kennaa ta'in turtan warri agartaniitiin nu gorsaa turtan achuma jalaa nu barreeffamaan jechuudha nu gorsaa turtan akkasuma kan nu arrabsaa turtan akkasuma ammoo kan nu jajjabeessaa turtan hundinuu galatoomaa sun hundinuu dogongora kenna dogongora abbaan ammoo dogongora dogongore fudhachuun isaa dirqama jechuudha dogongora fudhanne saniif nutu itti gaafatamummaa kenna fudhanneetiin jirra hundi keessaniyyuu nu jajjabeessuu keessaniif hedduu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuu barbaada jechuudha. Erdogan salaam gaafatta. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkami nagaa fi jirta? Nuti nagaa alhamdulillah. Alhamdulillah nagaa alhamdulillah. Nuti nagaa. Alhamdulillah nagaa. Isinoo akkami? Kana qabadhulaan. Isinoo akkami? Anas kami Nagaya Fayya jirta. كلم عربي عادي أنا كذي كمان توتا جور سوتليا تكشوا كافان أكو مثل بيت أنا فان أوروم باي جورا باي يقالوا في دي جورا itu tak kayak ada turre atau kamu galu hindan dene juga insyaallah mau berat suatu ini baratani karena je juga kalau tu tak iya aku masih ini dura sini tu keka anaknya kamana naga umafin banne media rabanne amamu insyaallah ini dah channel jirra warrenu iya patah jirtan undi kesani baik tak garatoma unfada akkasuma immoo miidiyaan yeroo hedduu waan labatore jechuudha baay'ee tokko nurraa qorree jira jechuudha akkuma argitanii viidiyoo keenya kan duraanitti gaammaas jechuudha akkuma beektanitti like share subscribe komantii godhuu hin dagatinaa share godhuu hin dagatinaa nu jajjabeessaa isiniin jenna yeroo biraa immoo inshaallah murudaan illee fidee dhufaa jechuudha waan gaariidhaan naa boroo fiftaanitti ammoo inshaallah waadaa isinii seena isi dalle dhufne salamta isi wajjinis dhufne kan isin gaafannu ta'a jechuudha kabajamtoota fi hordoftoota kiyya. Egaan akkuma isin argitan gaa biyyi namaa akkuma isin argitan gaa dhiisuu diddee uumamaa keessa jirra lubbuudhaan jechuuf hin dhufne inshaallah yeroo biraa immoo viidiyoo gaariidhaan kan walitti deebiin ta'a jechuudha. Hundi keessanii baay'ee takka galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة. لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة. بعد ألف خير باي. لا تنسوا تحطوا مليون مشترك.
Mishtarik. Eh. Subscribe malee mana godhuun hin raaffatina. Like subscribe godhuun hin raaffatina isiniin jedhaa jira jechuudha.